Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoolleen mootichaa warri shanan gibee kanneen biyya Jarman jiraatan Juun 21 sagantaa addaa guyyaa hundeeffama afoosha shanan gibee waggaa 9ffaa haala miidhagaan kabajuuf qophii hunda xumuraniiru. Maarree hawaasni keenya biyya Jarman jiraatan sirna kabajaa ardaa marii fi qophii bashannansiisaatiin isin bohaarsuutti dabalataan kaataa adeemsa ijaarama afooshni keenya gara fuula duraatti ittiin adeemu irratti marii waan taasifnuuf irraafuun hin yaadamu. Afoosha yeroo garagaraatti hawaasa isaa biyya keessaa fi biyya alaatti argaman bira dhaabbachuun aantummaa uummata isaaf qabu mul'ise. Afoosha shanan gibee guyyaa seena qabeessa kana bakka miseensonnii fi keessummootni kabajamoon argamanitti uffannaa aadaan faayamnee nyaata aadaa keenya soorataa guyyaa bareedaa magaala Nurembergitti waliin dabarsina. Dagatina sagantichi gaafa Juun 21 sa'a 12 irratti ni eegala. Odeeffannoo dabalataa yoo feetan 0152 10 91 90 yookiin 0152 16 93 33 irratti bilbiluu ni dandeessu. Koree hojii geggeessituu Afooshicha.